injifatee aangoo qabatee asitti maqaan nu badaa jira. Oromoon nama hammata, nama nyaachisa, nama eebbisa, nama ofitti qaba. Kana Oromootti mun barbaachisaa miti. Oromiyaa keessa deemuun gahaadha. Har'a namoonni maqaa Oromootiin qabsa'an wattaaddara rukuchuun uumaa miti. Poolisa rukuchuun uumaa miti. Gaafa qonnaan bulaa ajjeesan Oromoon qonnaan bulaa ajjeesaa jedhanii maqaa nu balleessu. Maqaan kun addunyaatti ba'aa jira. Boor rakkoo keessaa ba'uu dandeenya. Badhaadhiin dhufuu danda'a. Maqaan kun garuu haqamuu hin danda'u. Hundaa ol dhiiga nama qulqulluu akkan ta'etti balleessuun Oromoo irraan bareedu. Keessattuu Arsiin qabsoo dabarse keessatti, Shaashamannee keessatti, dargaggoon jaarsoliin biyyaa akkaataa kamiin ijoolleen kichuu akka xiyyeedhaan dhaaman hin beektu. Dhiiga sanatu haqqii sanatu injifannoodhaan nu ga'e. Amma karaa nagaan qabsaa'uun hin danda'ama. Oromoon abbaa barbaade filachuu danda'a. Abbaa barbaadan waan tokko yaaddoo malee, sodaa malee. Dirqama miti nu filachuun garuu immoo wal ajjeesuun barbaachisaa miti. Wal dhiibuun barbaachisaa miti. Hundaa ol wal tuffachuun barbaachisaa miti. Akkamittiin Oromoon Oromoo tuffata? Akkamittiin Oromoon dhiiba? Kana dargaggoon sirriitti tasgabbooftanii miiraan taatanii qorachuu qabdu. Akkaataa kanaan wal dhiibaa deemuun diinaaf ta'uuf hin ta'u. Tokkummaan keenya eegamuu kan danda'u wal dhaggeeffachuu, walirraa barachuu, haqqii irratti hundaa'uu, Rabbiin sodaachuu, jaarsolii kabajuu, aadaa ofii baruu woo dandeenye duwwaadha. Akkasumaan miiraan wal arrabsaa, wal dhiibaa deemuun gubbaarraas hin ta'u waan ta'eef sila Arsiin Rabbiin beeka. Adaraa wal ajjeesuu, wal jibbuu, wal tuffachuu keessaa baanee injifannoo arganne kan kunuunsinee qabanne akka amma jalqabne kanatti qonna al tokko miti waggaatti al lama al sadii qotuu akka dandeenyu tiraaktara bal'isnee paampii bal'isnee namoota qonna ammayyaa qonnaan bulaa barsiisuu danda'an ofitti ammannee ofitti qabannee oomishoomatti jabaannee of dandeenye kan nu tuffatu hin jiru, kan nu dhiibu hin jiru. Oromoon qamadii alaa galchaa kadhachaa baay'ina isaatiin duwwaa boonuu hin danda'u. Akka Rabbiin hin komanne dachii bareedaa nuu kenne. Akka Rabbiin hin komanne uummata baay'isee nuu kenne. Akka Rabbiin hin komanne qabsoo keenya milkeesse. Amma Rabbi irraa kan gaafannu hin qabnu tokko taanee hojjennee jijjiiramuudha. Kana gochuuf lapheen nu barbaachisaa, tasgabbaa'uu nu barbaachisaa. Oromoon si'achuu beeka si'annaan nu barbaachisaa. Akkaataa kanaan waan arganne qabannee isa afu guutaa Oromoof Oromiyaa jijjiiruu danda'uu duwwaa osoo hin taane Itoophiyaaf Afrikaaf fakkii ta'uu akka dandeenyu sabaaf sablammii hundaa wajjin amma nu kabajetti amma nu hin dhiibnetti wal kabajnee waliin jiraachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Adaraa yaa saba, adaraa yaa uummata hundaa ol nama qulqulluu waan beekne ajjeesuuf dhiibuu keessaa of eeggachuu qabna. Kuni oolee bulee ijoollee keenya irratti kan darbu waan ta'eef Rabbis immoo kan laalu waan ta'eef maqaa siyaasaan wal dhiibuun, wal ajjeesuun, wal arrabsuun, wal tuffachuun nu keessaa ba'u hojiitti jabaadhaa. Mootummaan keenya naannoo keenya jijjiiruuf hojii baay'ee hojjechaa jira. Hunda dubbannee hin dandeenyu. Oolee bulee ijaan kan mul'atu waan ta'eef boriftaan laa'uu dandeessu tasgabbiidhaan eeguu, barumsaan jabaachuu, qonnaan jabaachuu, wal dhaggeeffachuu waggaa 5-6 keessatti, waggaa 10 keessatti Oromiyaan akka maqaa ishee bareeddee lalistee kan kaaniif haftu ta'uu akka dandeessuuf hojjechaa waan jirruuf kana hubattanii waliin taanee akka naannoo keenya biyya keenya jijjiiruu dandeenyuuf ergaa koo dhaamuun barbaada. Har'a dhufaatiin keenya qonna laaluu fi qonna Arsii kana hunda ta'uwaa hunda laaluu barbaada. Isin qonnaan beekamtu, qamadiin beekamtu, marqaan beekamtu, dhadhaan beekamtu, eebbaan beekamtu. Isinirraa jaalala duwwaa barbaadna. Akka eenyummaa keessanii ammas jabaadhaa hojjedhaa. Qamadiin isinii haa baay'atu, qonni isinii haa milkaa'u, jaalalli isinii haa baay'atu, misoomni isinii haa baay'atu, tokkummaan keessan haa eegamu. Oromoo biraatiif fakkii ta'a, naannolee ollaatiif fakkii ta'a. Jabaadhaa, jabaannee biyya ceesisnaa. Biyyi kun diigamuu keessaa hafteetti Oromoon biyyan diigu biyya ijaara. Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti
duubatti deemtanii seenaa qorattan bakka inni aarsaan kaffallee hin jiru. Adwaa jennu Kaarramarraa jennu isa asittis kan jirutti Oromoon aarsaa ta'ee biyya kana dhaabee jira. Amma misoomaan biyya kana dhaabna. ወሊን ጨና ወሊን ጨስስና ጀባጣ ደደብኔ ሙስላላ የኦሮሞ አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች ዛሬ በዚህ ሁኔታ በፊታችሁ ተገኝቼ ይሄንን ታላቅ አቀባበል ስላደረጋችሁልን የተሰማኝን ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። የሰራችሁት ታምራዊ ስራ አይተናል። ይሄ ለመላው ኢትዮጵያ ተምሳሌት እንደሆናችሁ የስንዴ ዋነኛው ማዕከል እንደሆናችሁ ከዚህ ቀደም አውቃለሁ። ዛሬ ግን ታምራዊ ስራ ሰርታችሁ ስላየሁኝ በልቤ በጣም ደስ ብሎኛል። ለሌሎች አካባቢዎች ሁሉ ትምህርት ስለሆናችሁ ይሄንን ስራችሁን አጠናክራችሁ ቀጥሉ። ከመንግስታችሁ ጋራ ከብልጽግና ጋራ አንድ ላይ በመጓዝ የዚህን አካባቢ ትንሳኤ ለማየት እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ የክልሉንም መንግስት የፌደራልንም መንግስት በመደገፍ እንደዚህ አይነት ታላቅ ስራ ስለሰራችሁ አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። አዮሌ በኩ ታካምና ማላሜ አምባጋዳና ወሶ ወጀቱ ዳንዴኖ Farkanama eeggannan sablameen gamtaadhaan kaane biyya kenna misoomsina amantii fi jaalalaani tokkummaan wajjin jiraanna. Oromiyaa dachee badhaatu biyyatti uumaan badhaate. Wajjat kudhannen malee fayyumaanuna Oromiyaa dachee badhaatu biyyatti uumaan badhaate osoo wajjat kudhannen malee fayyumaanuna. Tiraaktara 60 jalqabee warshaan kun waggaa tokko dura isa booda murtii isin kennitaniin meeshaan mekaanaayizeeshiniif jallisii qaraxaan ala biyya akka galu murtiin darbe sun ittaansuudhaanis qonnaan bultoonni keenya liqii persentii 70 argatanii persentii 30 immoo qusatanii tiraaktara akka argatan murtiin lamaan darbe kun qonnaan bulaa keenyaaf meeshaalee mekaanaayizeeshinii bal'inaan akka galchinu bal'inaanis akka kenninu murtiin lamaan kun nu gargaaranii jiranii bara kana marsaa duraatiin tiraaktara 310 kennine amma tiraaktara 1,000 ajajamanii warri isin amma argitan kun kan barana kana gale jechuudha. Bara kana waluma duukaatti gara tiraaktara 1,300 jechuudha kan galchaa jirru. Kanaan Oromiyaa keessatti lafa hektaara miliyoona 6 kan qotamu hangammaatti hojii hojjenneen keenyaan gara tiraaktaroota 727 galchine marsaa kana dura galchine lafti nu tiraaktaraan qonnu miliyoona 1.3 duwwaadha. It's only 20% kan amma rageenye jechuudha. Kan amma galu kanaan dabalatee kana caalaa deemuu danda'a. Hojii mekaanaayizeeshinii kan ammoo dabalataan haala mijeessuudhaaf hojii kilaasteraan lafa olitti gurmeessuu sanaan bara kana miliyoona 2.2 rageenyeerra ittaansanii miliyoona 3.5 irra ga'uudhaaf hojjechaa jirra. Maaliif isatti dimaandii uuma mekaanaayizeeshiniidhaaf lafa ciccitaa jedhamu san walitti finnee jirra. Isa keessaa miliyoona 1.3 qonne miliyoona 2.2 kilaaster gooneerra dimaandiin hin jira jechuudha. Dimaandiin meeshaa dabalataa kennu hin jira. Oromiyaa bareeda waantaa buqaamni joobtu misoomatti haa bobbaanu biyyummaan biyya halabamtu laggeen gurguddaan ni qabna jallisiidhaaf qaamni jaa'u maaliif jallinne ilaalla hanga hiyyummaan nu mooyu.
ቀለቧል ነው ማለት እኩል ብቻ ሳይሆን 7 ኪሎ ሜትር ነው ወጥ የሚያደርገው አንድ ትራክተር አንድ ካዮ ፊፌዲን ኬኛ ቆና መየሱዳ ቆና መየሱ ፊ ሆጂኑ ጊተሙ ባየዳ ጀልቀባ ለፈ አቦቲኒ ዱንፋን ዱንፈተኒ ቀበተን ወሊት ፊውዳን ለፈረቶ ጆ ጊተሙ ትጅራ ለመፋ ቢሻን በከለፈ ተነቃቀብሲሱዳ ኤገብሻ አርገቴ ቦዴሞ ስርኒቆን ከናንድርት ፈየደማ ቱሪሱን ባዬ የሮስ ከንፉዳቱ ከነመደብሲሱ ዋንቴፍ ከሰቱ ደርገጎናማ ሆጂ አካሲ ሆጀቹ ፊ ባዬ ፌዲን ከጣፊ እንፈጫሳ ኢናማ ድንችን ፈጫሳ እንሰሳባ ቀመዲ እንፈጫሳ እንሰሳባ ኩን ደርገጎን ረኮ ተኮ መሌ ሆጂ ቆና ቢፋ መያቴን አከውጀተን ከንሳን ገርጋሩታ አክስ ለኑይስተኒት ቆናን ቡላን ጉያ ኮዳላማ ኮዳሰዲ ፍሮቴ ሄክታር ተኮ ከንቆሱ ዳፍት ፈየደሙ ትራክተራን ሰዓት ለመከሰት ፍጣ ከነጀቹን ደርገጎን ተኮ ቆታ ደልደሩ ደንዳ ቆታ በረቹ ደንዳ ቆታ ሆጂ ራውጀቹ ደንዳ እቹ ቆንሶ ሚደሚን ሆጂን ብራስ አከውጀቹ ደንዳ ማንጎዱ ዴሜ ቆናን ቡላን ከኛ ለጅሩፍ ጅሬንሳ ፎዮ አከደንደውፍ ቆና መየሱ ፈልጅሩ ከኑማ ፈልቀብኑ ፋምፊ ባይሱ ኢሪጌሽኒ ባይሱ ትራክተር ባይሱ ቆናን ቡላ ከኛ በርሲሱ ቢፈ ሐወታፊ ሐመያቴ ነው ጀቹን ቆኒ ከንጅበሙ ከንተፈተሙ ሶንታን ከነመገመቹ ተያከው ጌተሙፍ ሐለሳም ጀሰኔ ሐወታ ጎቹን ከናፍ ወንቲ ናኖ ኦሮሚያ ተልቀሚኩን ባያ አብዲ መቱራ ኤጋ ቀመዲ ቦና ጀልቀብደን ጅርቱ ፍሪን አሲን ቡሳ ጅርተን አከብያትስ ባየ ጉዳዳ አከናነትስ ባየ ጉዳዳ ጨራቂን ኩን ጀልቀቢ ተውሳ ኡበኔ ሆጂም ባየ ሰከኑራ ኤገሙስ ኡበኔ ቀርሺስ በርባዳ ቤኩምሰስ በርባዳ ሆጂስ በርባዳ ቆናን ቡላ አርጌ ቡፈቴ አመ ቡዋንሳ ሐወታ ተውት ረኪሳዳ ጋፈው በተገሩ ኢኑን በርሲሳ አመ ሰነት ደደቢ ባየቱን ራይ ገማ ጀባተኑ ጀተኒ ሆጂን ቆነረት የፈቴና ነው ከነቶ ጌተሙኩን ሆጂን ቆናን ቡላ ናኖ ከንጂጅሩ ጌተሙኩን አማፍ ቡዋንሳን ቤከሙ ተው ደንዳ ኦሌ ቡሌ ገሩ ሆጂቹን በዳነቹን ጅሩፍ ጅሬኝ ቆናን ቡላ ጅጅሩ ጀቹን ከነ ከሰት ወንት ወደ ማጅሩ ባየ አብዲን ወቶራ ጀባዳ አኩማ ከናንድሮ ጎቻ ተውረ ገመ ኬኛን ዋን ገርጋራሙ ቀቡን ገርጋራ ቆናን ቡላ ኬኛ ደመቅሳ በርሲሳ ጉርሜሳ ብረን አበዳቲ ወጋሸን ወጋ ኩደን ከሰት ጉቱማ ኦሮሚያት ቆኒ ቆተሙ ከራሃመያቴን ትራክተራን ተውደን ደየናን ሆምሸ ባየ አርገን ርዋሶ እንታኔ ሁምነ ባየ ቁሰና የሮ ባየ ቁሰና ቆኒ ኬኛ ሲሞ ከን ዱዋ በዳዴ ማጅሩ ከነስ አምቢሱ ፋኑ ገርጋሩፍ ጀባኔ ወጀቹ ቀብና ገመ ኬኛን ገርጋርስ ጎደሙ ሂንዲን ጎደማ ጀባዳ ጀቹን በርባዳ ገመ ኮቲን ባየ ገመደ እንጀራ ሆጂ ጉዳዳ በበለቹ ቀባ ሬፍ ጀልቀባ ጅራ ዋንታኔፍ ዳበቹ ሂንከቡ ወልገርጋሬ ኡመተ ኬኛ ቆና ከናንተ በረነ ከሰ ቆነ ሳዳ ከሰ ባስኔ ቆና አመያቴ ዋባዬ ራቡ ፈቹ ደንደው ስትጨሱ ቀብና ጉዲና ከሲወፍኔ ጉመት ቀብሶን ኬኛ ፍሪ ቡሳይ ባየ ገመኔራ ጀባዳ ወልገርጋሬ ኡመተ ኬኛ ጅሩሳ ሆየሱ ቀብና ሰነጎቹ ዳንስ እንጅፈኖ ጉቱቴ ልኬሱ ደንደኛ አመንታ ጀዱን ቀባ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ትልቅ ትንሳኤ ከፊት ለፊት ይታየኛል። እስካሁን ድረስ ለበርካታ ሺህ ዓመታት በባህላዊ መንገድ ሲያርሱ የነበሩ አርሶ አደሮቻችን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ሜካናይዜሽን ትራክተር ብቻ ሳይሆን ከትራክተር ጋር ተያይዞ የሚመጣው በርካታ ስራዎችን በአንድ ጊዜ መስራት እንደሚቻል የሚያስመሰክር ስራ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ በመጀመሪያ የክልላዊ መንግስት አመራሮችና እንደዚሁም የክልሉ አርሶ አደሮችን ከልብ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ ነገር ወደ ሌሎች ክልሎችም መስፋፋት እንዳለበት እኔም አምናለሁ። ከሁሉ በላይ ብዙ አመታት ለፍተን ብዙ ውጤት ያላገኘ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተወዳጅ የሆነው የኢትዮጵያዊው ሰብል የሆነው ጤፍ ማምረት ስራው በጣም አስቸጋሪና አድካሚ ከነበረበት ሊሸጋገር እንደሆነ አሁን አይቻለሁ።
ይሄ በጣም ትልቅ ተስፋ የሚሰጥና እውነትም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኛ የኢትዮጵያ ጤፍ ደግሞ ይለያል። ፈረንጆች አንዳንድ ቦታ ላይ ጤፍ እየሞከሩ ነው፣ ግን እስካሁን ድረስ በጣዕሙና በሚሰጠው የግሉተን ፍሪ ድርሻው የኢትዮጵያን የሚደርስ የለም። ስለዚህ ብቸኛ አቅራቢ መሆናችን አይቀርም። አሁን ሱፐር ፉድ ሆኗል በዓለም ላይ። ይሄንንም በኤክስፖርት ከፍተኛ ድርሻ እንጫወታለን ብዬ አምናለሁ። ከዚህ በፊት ኤክስፖርት አግደን እንደነበረ ይታወቃል የጤፍ ምክንያቱም ምርታችን ትንሽ ስለሆነች ነው። አሁን ግን በሰፊው በአውሮፓም በመካከለኛው ምስራቅም በአሜሪካም ሌሎች ሀገሮች ጤፍን ኤክስፖርት ለማድረግ የሚያስችል ጎዳና ላይ መሆናችን እርግጠኛ ሆኗል። ይሄንን በማየቴም ከልቤ ደስ ብሎኛል። Biyya dachee albuuda konsituu aadaa bareeda rakkoo mollaala balleessu akaanu sablammeen hunda Oromiyaa dachee badhaatu biyyatti uumaan badhaate osoo hojjatu dandeenyu malee fayyumaan hunda Oromiyaa dachee badhaatu biyyatti uumaan badhaate osoo hojjatu dandeenyu malee fayyumaan hunda injifatee aangoo qabatee asitti maqaan nu badaa jira. Oromoon nama hammata, nama nyaachisa, nama eebbisa, nama ofitti qaba. Kana Oromootti mun barbaachisaa miti. Oromiyaa keessa deemuun gahaadha. Har'a namoonni maqaa Oromootiin qabsa'an wattaadara rukuchuun homaa miti. Poolisa rukuchuun homaa miti. Gaafa qonnaan bulaa ajjeesan Oromoon qonnaan bulaa ajjeesaa jedhanii maqaa nu balleessu. Maqaan kun addunyaatti ba'aa jira. Boor rakkoo keessaa ba'uu dandeenya. Badhaadhiin dhufuu danda'a. Maqaan kun garuu haqamuu hin danda'u. Hundaa ol dhiiga nama qulqulluu akka hin taanetti balleessuun Oromoo irraan bareedu. Keessattuu Arsii qabsoo dabarse keessatti, Shaashamannee keessatti, dargaggoon jaarsoliin biyyaa akkaataa kamiin ijoolleen kichuu akka xiyyeedhaan dhaaman hin beektu. Dhiiga sanatu haqqii sanatu injifannoodhaan nu ga'e. Amma karaa nagaan qabsaa'uun hin danda'ama. Oromoon abbaa barbaade filachuu danda'a. Abbaa barbaadan waan tokko yaaddoo malee sodaa malee dirqama miti nu filachuun garuu immoo wal ajjeesuun barbaachisaa miti. Wal dhiibuun barbaachisaa miti. Hundaa ol wal tuffachuun barbaachisaa miti. Akkamittiin Oromoon Oromoo tuffata? Akkamittiin Oromoon dhiiba? Kana dargaggoon sirriitti tasgabbooftanii miiraan taatanii qorachuu qabdu. Akkaataa kanaan wal dhiibaa deemuun diinaaf ta'anuuf hin ta'u. Tokkummaan keenya eegamuu kan danda'u wal dhaggeeffachuu, walirraa barachuu, haqqii irratti hundaa'uu, rabbiin sodaachuu, jaarsolii kabajuu, aadaa ofii baruu woo danda'e duwwaadha. Akkasumaan miiraan wal arrabsaa wal dhiibaa deemuun gubbaa irraas hin ta'u waan ta'eef silaa Arsiin rabbiin beeka. Adaraa wal ajjeesuu, wal jibbuu, wal tuffachuu keessaa baanee injifannoo arganne kana kunuunsinee qabanne akka amma jalqabne kanatti qonna al tokko miti waggaatti al lama al sadii qotuu akka dandeenyu tiraaktara bal'isnee paampii bal'isnee namoota qonna ammayyaa qonnaan bulaa barsiisuu danda'an ofitti ammannee ofitti qabannee oomishoomatti jabaannee of dandeenye kan nu tuffatu hin jiru, kan nu dhiibu hin jiru. Oromoon qamadii alaa galchaa kadhachaa baay'ina isaatiin duwwaa boonuu hin danda'u. Akka rabbiin hin komanne dachii bareedaa nuu kenne. Akka rabbiin hin komanne uummata baay'isee nuu kenne. Akka rabbiin hin komanne qabsoo keenya milkeesse. Amma rabbiirraa kan gaafannu hin qabnu tokko taanee hojjennee jijjiiramuudha. Kana gochuuf lapheen nu barbaachisaa, tasgabbaa'uu nu barbaachisaa, Oromoon si'achuu beeka si'annaan nu barbaachisaa. Akkaataa kanaan waan arganne qabannee isa afu guutaa Oromoof Oromiyaa
jijjiiruu danda'uu duwwaa osoo hin taane Itoophiyaaf Afrikaaf fakkii ta'uu akka dandeenyu sabaaf sablammii hundaa wajjin amma nu kabajetti amma nu hin dhiibnetti wal kabajnee waliin jiraachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Adaraa yaa saba, adaraa yaa uummata, hundaa ol nama qulqulluu waan beekne ajjeesuuf dhiibuu keessaa of eeggachuu qabna. Kuni oolee bulee ijoollee keenya irratti kan darbu waan ta'eef rabbis immoo kan laalu waan ta'eef maqaa siyaasaan wal dhiibuun, wal ajjeesuun, wal arrabsuun, wal tuffachuun nu keessaa ba'u. Hojiitti jabaadhaa. Mootummaan keenya naannoo keenya jijjiiruuf hojii baay'ee hojjechaa jira. Hunda dubbannee hin dandeenyu. Oolee bulee ijaan kan mul'atu waan ta'eef boriftaan laa'uu dandeessu tasgabbiidhaan eeguu, barumsaan jabaachuu, qonnaan jabaachuu, wal dhaggeeffachuu. Waggaa 5-6 keessatti, waggaa 10 keessatti Oromiyaan akka maqaa ishee bareeddee lalistee kan kaaniif haftu ta'uu akka dandeessuuf hojjechaa waan jirruuf kana hubattanii waliin taanee akka naannoo keenya biyya keenya jijjiiruu dandeenyuuf ergaa godhaamuun barbaada. Har'a dhufaatiin keenya qonna laaluu fi qonna Arsii kana hunda ta'uwaa hundatti laaluu barbaada. Isin qonnaan beekamtu, qamadiin beekamtu, marqaan beekamtu, dhadhaan beekamtu, eebbaan beekamtu. Isinirraa jaalala duwwaa barbaadna. Akka eenyummaa keessanii ammas jabaadhaa hojjedhaa. Qamadiin isinii haa baay'atu, qonni isinii haa milkaa'u, jaalalli isinii haa baay'atu, misoomni isinii haa baay'atu, tokkummaan keessan haa eegamu. Oromoo biraatiif fakkii ta'a, naannolee ollaatiif fakkii ta'a. Jabaadhaa, jabaannee biyya ceesisnaa. Biyyi kun diigamuu keessaa hafteetti. Oromoon biyyan diigu biyya ijaara. Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti duubatti deemtanii seenaa qorattan bakka inni aarsaan kaffallee hin jiru. Adwaa jennu, Kaarramarraa jennu, isa asittis kan jirutti Oromoon aarsaa ta'ee biyya kana dhaabee jira. Amma immoo misoomaan biyya kana dhaabna. Waliin ceenaa, waliin ceesisnaa. Jabaadhaa. ደደብኔ ሙስላላ የኦሮሞ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች ዛሬ በዚህ ሁኔታ በፊታችሁ ተገኝቼ ይህንን ታላቅ አቀባበል ስላደረጋችሁልን የተሰማኝን ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። የሰራችሁት ታምራዊ ስራ አይተናል። ይሄ ለመላው ኢትዮጵያ ተምሳሌት እንደሆናችሁ የስንዴ ዋነኛው ማዕከል እንደሆናችሁ ከዚህ ቀደም ማውቃለሁ። ዛሬ ግን ታምራዊ ስራ ሰርታችሁ ስላየሁኝ በልቤ በጣም ደስ ብሎኛል። ለሌሎች አካባቢዎች ሁሉ ትምህርት ስለሆናችሁ ይህንን ስራችሁን አጠናክራችሁ ቀጥሉ። ከመንግስታችሁ ጋራ ከብልጽግና ጋራ አንድ ላይ በመጓዝ የዚህን አካባቢ ትንሣኤ ለማየት እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ የክልሉንም መንግስት የፌደራልንም መንግስት በመደገፍ እንደዚህ አይነት ታላቅ ስራ ስለሰራችሁ አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። አዮሌ ቤኩ ታቃምና ማላምኔ አምባካዳና ወሶ ወጀቱ ዳንዴኖ አፋርከናማ ኤገናኝ ሰብለሜን ገምታ ዳንካኔ biyya keenya misoomsina amantii fi jaalalaani tokkummaan wajjin jiraanna. Oromiyaa dachee badhaatu biyyatti uumaan badhaate osoo hojjetu dandeenyu malee fayyumaan nyaata. Oromiyaa dachee badhaatu biyyatti uumaan badhaate osoo hojjetu dandeenyu malee fayyumaan nyaata. Tiraaktara 60 jalqabe warshaan kun waggaa tokko dura. Isa booda murtii isin kennitaniin meeshaan mekaanaayizeeshiniif jallisii qaraxaan ala biyya akka galu murtiin darbe sun ittaansuudhaanis qonnaan bultoonni keenya liqii % 70 argatanii
persentii 30 immoo qusatanii tiraaktara akka argatan murtiin lamaan darbe kun qonnaan bulaa keenyaaf meeshaalee mekaanaayizeeshinii bal'inaan akka galchinu bal'inaanis akka kenninu murtiin lamaan kun nu gargaaranii jiranii bara kana marsaa duraatiin tiraaktara 310 kennine amma tiraaktaroota 1000 ajajamanii warri isin amma argitan kun kan barana kana gale jechuudha bara kana waluma duukaatti gara tiraaktara 1300 jechuudha kan galchaa jirru kanaan Oromiyaa keessatti lafa hektaara miliyoona 6 kan qotamu hangammaatti hojii hojjenneen keenyaan gara tiraaktaroota 727 galchine marsaa kana dura galchine laftiin tiraaktaraan qonnu miliyoona 1.3 duwwaadha it's only 20% kan amma rageenye jechuudha kan amma galu kanaan dabalatee kana caalaa deemuu danda'a hojii mekaanaayizeeshinii kan ammoo dabalataan haala mijeessuudhaaf hojii kilaasaraan lafa olitti gurmeessuu sanaan bara kana miliyoona 2.2 rageenyeerra ittaansanii miliyoona 3.5 irra ga'uudhaaf hojjechaa jirra maaliif isatti dimaandii uuma mekaanaayizeeshiniidhaaf lafa ciccitaa jedhamu san walitti finnee jirra isa keessaa miliyoona 1.3 qonne miliyoona 2.2 kilaasar gooneerra dimaandiin hin jira jechuudha dimaandiin meeshaa dabalataa kennuun jira. Dachee Oromiyaa bareeda waantaa buqaamni joobtu misoomatti haa bobbaanu. Yuman biya halabamtu lagen gurgudani kamna jallisira kamni jao malif jadine ilalla anga yumanu moyo Kaayoo fi fedhiin keenya qonna ammayyeessuudha. Qonna ammayyeessuu fi hojiin hojjetamu baay'eedha. Jalqaba lafa abbootiin dhuunfatanii qabatan walitti fiduudhaan lafa irratti hojii hojjetamutu jira. Lammaffaa bishaan bakka lafa sana qaqqabsiisuudha. Eega bishaan argatee booddee immoo sirni qonni kanaan duratti fayyadamaa ture sun baay'ee yeroos kan fudhatu kan nama dadhabsiisu waan ta'eef keessattuu dargaggoon amma hojii akkasii hojjechuu fi baay'ee fedhii hin qabu. Xaafii hin facaasaa, hin haamaa, dinnicha hin facaasaa, hin sassaabaa, qamadii hin facaasaa, hin sassaabaa. Kun dargaggoon rakkoo tokko malee hojii qonnaa bifa ammayyaa ta'een akka hojjetan kan isaan gargaaru ta'a. Akka sila nu ibsitanitti qonnaan bulaan guyyaa 12-13 fudhatee hektaara tokko kan qotuudhaaf itti fayyadamu tiraaktaraan sa'aatii 2 keessatti fixa. Kana jechuun dargaggoon tokko qotaa daldaluu danda'a, qotaa barachuu danda'a, qotaa hojii biraa hojjechuu danda'a jechuudha. Qonnis osoo miidhamin hojiin biraas akka hojjechuu danda'amu waan godhuuf deemee qonnaan bulaan keenya jiruuf jireenya isaa fooyyoo akka danda'uuf qonna ammayyeessuuf falli jiru kanuma. Falli qabnu paampii baay'isuu, irrigeeshinii baay'isuu, tiraaktara baay'isuu, qonnaan bulaa keenya barsiisuu bifa hawwataa fi ammayyaa ta'een hojjechuudha. Qonni kan jibbamu kan tuffatamu osoo hin taane kan nama gammachiisu akka hojjetamuuf haala isaa mijeessanii hawwataa gochuudha. Kanaaf wanti naannoo Oromiyaatti jalqabame kun baay'ee abdii namatti tura. Egaa qamadii bonnaa jalqabdanii jirtu, firiin isin buusaa jirtan akka biyyaattis baay'ee guddaadha, akka naannoottis baay'ee guddaadha. Carraaqqiin kun jalqabbii ta'uusaa hubannee hojiin baay'ees akka nurraa eegamus hubannee qarshiis barbaada, beekumsas barbaada, hojiis barbaada. Qonnaan bulaa argee buufatee amma bu'aansa hawwataa ta'utti rakkisaadha. Gaafa hubate garuu inni nu barsiisa. Amma sanatti dadhabii baay'eetu nurraa eegama. Jabaattanii hojjettanii hojiin qonna irratti xiyyeeffatee naannoo keenyatti hojjetamu kun hojiin qonnaan bulaa naannoo keenya jijjiiruuf hojjetamu kun ammaaf bu'aansaan beekamu ta'uu danda'a. Olee bulee garuu hojii jechuun badhaadhina jechuun jiruuf jireenya qonnaan bulaa jijjiiruu jechuudha.
kana keessatti wanti godhamaa jiru baay'ee abdiin toora jabaadha akkuma kanaan dura gochaa turre gama keenyaan waan gargaaramu qabu gargaarra qonnaan bulaa keenya dammaqsaa barsiisaa gurmeessaa bira dhaabbadhaati waggaa 10 keessatti guutummaa Oromiyaatti qonni qotamu karaa ammayyaa ta'een tiraakteraan ta'uu danda'eennan oomisha baay'ee arganna duwwaa osoo hin taane humna baay'ee qusanna yeroo baay'ee qusanna